barbachiistu cilmiilee fi beekumsa walitti fufunaane fideesiini qopheessa barnoota ammayyaa fi qur'aanaa fi hadiisa hundaa'uu ni hammata takka hindisu keessa. Eenin beeka angaafsan ijoolleedha malee fuula isaarraa maal beeyta? Fuula isaatiillee akka ajaa'ibatti hin beekee gaafsannaaf inni ijoollee lamaan taanee waliin taphachuu turre yeroo baay'ee. Duuba yoo gartee amantana isanii beeytaati fuula isaa lakkii ani beeku amantana jechuun kan kee hagammaa Yusuf lubbuun jirachuu kan keeti. Yaaboo Yusuf lubbuun jirachuu siin jedhu waan seeta. Eenyurra mootirra eenyu dhugaa dubbata akkama dhugaatiin seenaa dhugaan siin sahaa. Hayyee akkas taanaan waadaa naa seen akka obboleeyyan keetti himnee fi akkanatti hin qajeelchine waadaa naa seentaa. Siifin seena yaaboo ittillee nimu sittillee qajeelchu siifin seena waadaa. Obbolesa kee Yusuf eessa jira? Arguun fadha obbolesa kee Yusuf eessa jira naa himi yaa mootii. Eessa jira obbolesa kee Yusuf? Waan ati gabbartu hundaan si gaafadha. Obbolesa kee Yusuf arguun fadha eessa jira Yusuf? Nagarsiisi. Tasgabbaay akkanas himuu hin danda'u obboleeyyan keessa ilaalu jiran. Hayyee seeqnee gis takka akka obboleeyyan kan keessa irratti hin beekneef. Yaa mootii agartee akka lubbuutii itti qabe Yusuf nagarsiisi. Yusuf arguun fadha obboleessa kiyya eessa jira? Obboleessa kiyya arguun fadha eessa jira? Yusuf fagoon jiru asuma jira. Mana kana keessa namtu gosa jiru namni sun Yusuf ta'uu danda'a. Laalimee sirriitti. Yusuf? cilmiilee fi beekumsa walitti fufunaane fideesiini qopheessa barnoota ammayyaa fi qur'aanaa fi hadiisa